Jaalala dhugaa mi'ooftoo akka waliin dabarsine. Egaa kamiin taaya ayyuko bakkicha noo yaadadde. Ineen የኔ አባት ineen ድፍት እውነት ineen ድፍት ineen anaa kuffisu ana gombisu saayidoo ko maa akka itti kuftee qalbii nu balleessita dhugaa rabbii ineen የኔ አባት ayyuuni nan kassaree debar nan kassaree kisaaraa keessan jiraa dheebeetu barreeffatee footoo maxxansee inshaallah yoo rabbi gargaare har'a biidoo nu gadhiisuun isaan oolu garuu saatiitti biidoo gadhiisu kaayeraa laata saatii isaan keenya malee biidoo gannuu dhiisuun isaan oolu sayidoon har'a jechuudha hundaafuu sayidoo kosanas ta'e kanas ta'e lubbuudhaan jiraachuu keeyyuu waa tokko caala lubbuudhaan iyyuu baga deebitee nu galteen siin jedha asirratti rabbi bagaan nagaan si galcheen siin jedha asirratti immoo ayyuun na kisaarsitee deemtee jechuu barbaaddeetiin itti fakkaata ayyuuni siif jetteeti ofiifiteetiif jettee miti kan isheen si jalaa baate yookaan immoo si hiitte yookaan immoo si kasarsiiftee deemte siif jetteeti maaliif yoonaan jettee kanaan dura akkuma argite si jaallattee kiroreksii duddee waa meeqa taate sitti heerumtee jechuudha ayyuun bu'aa baay'ee dhukkuba meeqa keessa dabarteetu si argattee jechuu ati immoo sababa ishee fuuteeni baay'ee tokko olii gajjoon ja'aa turte olii gaddeemaa turte hundumatu beekaa jechuu garuu asirratti wanti si galuu qabuu fi wanti hubachuu qabdu ayyuuni ammas jechuudha jireenya mucaa kanaa balleessee haadha manaaf abbaa mana addaan baasee wallaalummaa keessa seene akkas godhe amma xiqqoo of bareen jira dirqama mikinaata kana uummadhe irraa ba'uu qaba jetteetu mala kana falassamattee jechuudha mucaa kana jaallattee inniyyuu tolee hin jenneen ari'ee gabbaase yoo rabbi laaffisee fi wal jaallatanii bareedaadha gurbaan illee bareedduudha ayyuun illee bareedduudha garuu jechuu ayyuun siif jetteeti kan isheen kunoo mucaan illee salphisee manaa gadaree gabbaasaa jiru siif jetteeti isa kana sammuu keetti yaadachaa deeme dhugaa rabbi sitti maaliif jennaani akkati sumayyaa barbaaduudhaaf tan karaattattu sumayyaa yorittiiti baalee deemtu isheen boolee deemti jechuudha kanaafitu baqa maaliif tan karaattataa maaliif gubataa anaa hidhee maaliif gubata jette malee ayyuuni onneerraa dhibbatti si jaallatti jechuudha ati gargaarte gargaaruu baatte ati waan fedhe gootuufi baatte isheen dhimma ittiin qabdu jechuudha garuu sii fi sumayyaa walitti deebisuuf jetteetu ayyuuni dirqama mala kana uummattee sirraa adda baatee jechuudha kanaafiyyuu akkasitti hubachuu fi qabda malee ayyuu loltee ayyuu qeexxee akkasumas ayyuun nasaamtee jechuun hin qabdu jechuudha maaliif jennaani isheen iyyuu maqaatti badde waan ta'eef heerumtee galte jechuun namni namayyuu hin fuudhu ishee yoommoo jaarsa bututaa dulloomaa ta'e malee akka biyya keenyaatti namni nama hin fuudhu jechuudha kanaafuu isheenis maqaasee dhabde ati immoo maallaqa kee dhabde walqixxaattanii jirtu jechuudha kanaafuu jennaani ayyuun ammas kan isheen maqaa of balleessitee qilleensaa of laattee mukis baallis xinnaanis guddaanis dhufee afaan itti xaragatu siif jetteeti akkati jaalala osoo siif qabdu jechuudha siif jettee na duraa hin miidhamini ijumaan achitti ilaallachuu wayya yoo isheen tole jettee itti deebite yoon jireenya kana uummadhe yookaan immoo yoon jireenya isaa keessaa ba'e sumayyaanii sa'idootti deebi itti laata kan jedhamu sammuu isheetti yaadde jechuudha osoo si jaallattu otuu siif waa meeqa taatu jechuu nagatee deeme otuu hin jedhin otuu obsaan si eeddu otuu mana keessatti qobaa ishee rakkattu jechuudha mala kana uummatteetu sirraa adda baate sumayyaan siif deebitii kan jedhamu mala uummattee sirraa adda baate malee si jibbitee miti ammallee si jaallatti jechuudha isheen qabeenya keessiif osoo hin taane si jaallattee otuu qabeenyaaf ta'e kirooriksuun hedduu barakinaa dhuddee of ajjeesuuf hin kaatu jechuudha isheen dhimma qabeenyaas hin qabdu jechuudha duraan waan qabeenya barbaadu wayii nutti fakkaate jechuudha isaan warra inaaffarraa qabutu maqaa ishee balleessaa ture nutillee isaan duukaa buuneetu edaayyuun qabeenya barbaaddii jenna sobaniitu waan isheetti naafaniif waan isheen isaan caala guddatteefitu isaan booddee dhuftee mucayyoo yoon hin guddanne saniin booddee ayyuun akkana jette jedhanii nullee nu dogoggorsiisaa turanii jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha haqqii dubbachuu wayyaa dhugaa dubbachuu wayyaa sa'idoo keenya hin gaddinii homaa sitti hin dhaga'amini ayyuunii siif furmaata kennuuf ati gattaan jirtu kaa amma sumayyaan dhengadda ati mana kiraayee fuutee fi sumayyaan si jala darbitee galte amma ayyuun mala kana uummatteeti malee si jibbitee yookaan immoo sirraa adda ba'uu barbaadde miti otuu hin jaallatinitu dirqinii sirraa adda baasaa jira jechuudha kanaafuu isa kana akkasitti qabadhu hin komatinii anaaf yaaddeetti jedhi rabbiin sumayyaatti walitti si deebisu dhugaa rabbiin sumayyaatti walitti si deebisu yoo sin sumayyaa wajjin jiraattanii yoo sin sumayyaa wajjin tokko taatanii nuti hin gammannaa jechuudha dhugaa rabbii hedduu tokko gammanna ijoollee
baay'eetu akkasii walitti deebitan akkasiin tokko taatan barbaada waan ta'eef jechuudha. Nutii fi gammachuu guddaadha. Kanuma du'aayisii goona ayyuun illee kanaaf sirraa adda baatee malee of jaallattee miti kan isheen akkasitti maqaa of balleessitee addabaabayii irra baatee jechuudha. Hundumtiyyuu arrabatti xaragatu jechuudha. Jaallattee miti waan jaallattuuf jecha ofiishee darbitee diinaaf laattee jechuudha. Ofiishee darbitee arraba namaatii fi laattee jechuudha. Waan si jaallachuuf jecha jechuudha. Kanaafuu jennaani ati rabbiin galateeffadhu. Kan ayyuun sirraa hiikamte rabbiin galateeffadhu. Maaliif jennaan Sumayyaani ammaan booddee olii gadi na deemtu. Sababii ayyuutu ati ayyuu fuuteefitu olii gadi deemaa jirti waan ta'eef mikinaata barbaaddee amma immoo sitti deebiti jechuudha. Dhugaa rabbii ayyuuni ergi sirraa adda baate Sumayyaan sitti deebiti. Kanaafuu ati rabbii galateeffadhu malee inaarini sitti dhaga'ama. Ati bakka yerootti sana waan murteessitu hin beektu sitti dhaga'ama garuu deebitee gaafa yaaddee jettu mucayyoon kun si jaallatti. Waan si jaallattuufitu bakka amma kana gaa'ela isaa diigeera amma immoo yoon kana godhee ittiin deebituu laata Sumayyaan waan jedhamu mala kana uummattee siisteema kanaanii sirraa adda baate malee ayyuuni guutummaan guutuutti si jaallatti jechuudha. Si maleeyyuu namni dhiirri mukatti fakkaata dhugaan sin jedha. Si malee dhiirri dhiiratti hin fakkaatu jechuudha mukatti fakkaata garuu siif jecha kan isheen sirraa adda baate malee si jibbitee yookaan qabeenya kee saamtee miti jechuudha. Qabeenya maal saamtee waan saamtee yoo hin qabdu ittiin fuutee mana sana maanni maqaan isaa maal jedhama manichi ingiliffa qabdi ingiliffattiin naan jedhamtu ana badaa yeroo tokko tokko na dhibdi afaan tokko na dullooma saniif namni dulloomaan ingiliffa danda'ee waamu ይቅርታ አድርጉ ልጆቼ ስለዚህ manichallee ofisheetii kaffalatti ati galmeessite ofisheetii kaffalatti jechuudha ayyuun ofisheetii kaffalatte itteeni ofii kaffalatti waan keessatti kisaasite hin qabdu jechuu qixxeetti walirraa kaffalattan maaliif isheen heerumte baate jechuun maqaan ishee badee dubartiidha jedha namni utuu heerumne ta'ee biyya nama sossooressa abbaa makiinaa abbaa qabeenyaa Ameerikaa Kanaadaa Astiraaliyaa kana kanatti heerumuu dandeessi jechuun maaliif jennaan hin bareeddi baay'ee tokko bareeddi dhugaa rabbii baay'ee tokko bareeddi waan ta'eef saniifuu atillee riyaasee keessaa gad deebistee ajajamuu fi diddee olii gad deemaa turte waan ta'eef qabeenya seensi saamtes isuma kanatti qabadhu bakka wal gashitan ati isheen qabeenya si saamtee ati immoo jiruu ishee saamtee jechuudha kana akkasumatti qabadhu dhugaa rabbiin gadditee immoo garaan hin balleessin dhugaa naa nyaatu haadhoo kee biyya naa nyaatu dhugaa gara laafummaasa ati maa garaa laaftaa sa'iidha dhugaa rabbii garaan laafin. Gara laafummaa keetti bar kan hundaasi godhe yaadan maacaattu atis numa fiiddaa'ee maalan godha gaanii dhugaa naa nyaatu garaa immoo na nyaatee yerootti akka itti jigee taa'u hin abbaate yaa rabbii kiyya Sumayyaa garaa laaffisiif kaane wanuma du'aan du'aa'ee godha malee maalan godha hin jigee naa nyaatu yaa rabbii kiyya.